السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا قبضة. نجا والله كماتي أيه هذا نجرتا. جرا والله كنا كم يتوسو برام نجا الحمد لله والله. نبدأ خايسة تكدا بمتى. إن دوام نبر نمان جرا أبغى نبدأ خانة هذا ولو ديفتة. إيه مشغولة ما أنت يبر ديوت أنا نجرا مي دلقا داتو مشغولة نقول سلاسي في الدولة. سيدا ولا تنسلكين تينا دي تبر. ويامك والله. أن سبب يا ده خيال كان الرفو بر. رغما يا دوغارب. وما يا تجرا. كهارا كونغا أكم دوبات نجا قبضة. نجا والله أيه. نتي دلان تندير الدولة نك كان فنا جزما ندولة نطلع بيته سلما في سين دولة ما جيتشو ما لك زين هذا ولتا كم النيران فتاة أنجال الله. جزماتي أسماتي أتنا دولة نطلع يونا سي دولة أكستانا أنجال التي جنكب. maal jechuun Yeroon asii dawwale malee ati naa dawwaluu hin dandeessu. nama dawwaluun fadhu engizuma jaalalleen kiyya naa dawwale na tola sarmaafis siin dawwalini Ayya rakkoon qabaa. Nagaa qabdee ati qashti. mirqaana wallahi Ayyaa lubbuu maali akka qaqqaaloyta. hinqaanamne wallahi jira hingeenya jira jira ibsa Obboleessa kiyya ibsa ni caqaacete moo ni janaajante himmati. Duba ibsaa deebisaa isiidhaan harkitu ati an jaalallee kiyyaan dawwalu giseetu. Maal jechuu akkana jechuun kun maal fakkaata? Akkamitti jettee bareeduyyee minaamination jettee noof turetu maaltu siin geeti. Waan jechaati jaalala barsiisu qaba gaa'ibsa nuti jechaati ilaaltettu numatti qabxiisii qaba malee ishiin deebisaa ishiin siin deebituuti. Amma ishiin siin janaajjanaa ni ilaalla. Janaajjanaa mana himaa dawwalifate. okay anaa jana jira akkanama jaalatutti okay hayyee heloo lubbuyye Wayya lubbuu jirta. akkam nagaa keeti Wayyaadha akkami nagaa qabda. nagaan sii qaba wallahi akkam si biraan kaatee hirriba Ka'ee qaalii ka'eetiin jira. okay fatara nyaattee bareedaa wallahi akkaatti si yaadaa bure bareedan rafne Ara faxara maaliin nyaadhaan an akkanumatti hin buleenu egaa osoo hin faxarini. Yaaduma kee nyaanni yoon dhuge natti hin tolu bishaan yoon hin dhuga jee natti bishaan kana amma fakkeenyaaf nin dhuga giseen jee bishaanuma kana keessatti hin si harka ijuma ta'e tana dura deddeemtu sooraate. meena dhiisa edabar siifin dawwala jeetiin ummaan tiyyanarraa gabba'uu diddee mana akkumaan sii dawwalu dhabee dalka guutuun rafne akkattiin gara gaggalaa bule yaada keetiin amma ganama bareesaa hirriibuma keetti sii dawwale bar yaada kee waan hin bulan qabu yaa bareedaa kee akkaanatti si yaada dhokanaanuma jaalattaa dhiirooti. Wallahi nyaataa dhugaatiin natti toluu didde dhugaa rabbii walla. Meena dhiisa hedduu takkaan si jaaladha bar dhuguma sana edda siifin maraachaa bule akkam nagee qabda arra wajji gabbaanuure yeroo ni qabda. Wajji gabbaana dammatoonni ta'anii naa ta'u qaalii. Okay, gide asriin geessa wajji gabbaanee akkasitti maaliif si harkuudhaan fadha si yaadee waan hin jiruuf jecha Ayyee rakkoon qabu lubbuu. arra dirqama wal harku qabna. Ayyee taate. Akkami duubaate amma maalirra jirta? Waan hin bulan qabu amma gizuma wal agarreessitti hima waan inni irra bule yaada keeda gangalachaatiin bule beeyte saniifuu asrii gizee wal garre gizee sanii isitti hima waan hin keessa bule. Amma dalagaa waan naaf irraa fixeetiin akkasitti tolfadhee gabbaatis gizeedhaan bakka itti wal harkinu sanatti walitti dhufna. Ayyee taate. Okay, galatama.